waan tokko tokko waan wal dabarfannu jira. Akkuma taayitila irraa agartan amma haala amma jirru kanatti Oromoodhaaf yookaan saba kanaafis yookaan akka biyyatti illee Abiyyi moo Jawaartu irra gaariidha waan jirurraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif jennaan akkuma amma dura obboleen Coolataa jedhanii yaadattanii obboleen Coolataa gaafa ati alagaan si faarsutti kaatee badichi jirtaa if quba qabaadhuu jee gaafa immoo firri sitti ka'e siitu waan gaarii jira. Arra namni dhagaan itti haramaa jiru eenyu? Nama hojii harkaa qabu, nama waan gaarii qabu. Kanaaf amma yeroo tanatti fedhii nama dhuunfaa fedhii nama jaalalaa irraa ala baane Jawaartuutu Oromoof gaarii moo Abiyyi waan jechuu jechuudha. Maaliif jennaan sila argaa jirra waan deemaa jiru. Arraan tana dibbeen tumamaa jirtus dibbeen aduu kaayamtee tumamuufis oowifamaa jirtus guyyaa sanbata xiqqaas deemuu kuni deemaa jiru kanutillee qaama qalbiin eegaa jiru jechuudha. Maaliif jennaan namoota hedduutu challenge nu godhee namoota hedduutu nu mufate akkamiin maqaa namaa balleessitanii namni faannoo fi wayyaanee fi shaabiyaa hojii dhaabbate hin jiru jechuudhaan ijoolleen hedduu wacaa jirti. So amma dhugaan ifiifuu dhiibbattee ifiifuu funyaan hin baatee dubbachaa jirti jechuudha. Namuu ragaa argaa jirtan jechuudha amma waan as deemaa jiru. So amma gaa ta duraan dura akkuma obboleen Coonjeessan gaaf tokko waan jedha geessanii alagaan akka Oromoon biyya bulchuu jiru argee jira. Addunyaan akka Oromoon biyya bulchaa jiru argee jira. Kan arguus dadhabe kan fudhachuus dadhabe Oromoo qofa jee. Waan isin jechuu barbaadu yeroo amma jirru kanatti ilaalchi yookaan akka sabattis akka liidarattis dhiiroo mootummaa amma aangoorra jiru kana wayyamoo yaada Jawaar qabee dhufu yookaan ilaalcha Jawaar qabee dhufuutu irra wayyaa waan jedhuun isin compare godhuu barbaada. Ta duraan dura haalli amma guyyaa May 20 dha waan kana ka dubbanne iccitiidhaan jarri kuni faannoo fi wayyaanee fi eenyu maqaan isaanii shaabiyaan walii galanii gurmuu ijaarratanii haala itti mootummaa amma jiru kana itti jiisan irratti marii gaggeeffachaa jiru. Dubbiin nuti jennelleen uu jettee namoota hedduu rifachiistee as deebi'anii mee ragaa as kannaa jedhanii amma ragaa nu guyyaanis nu afaan jira. Woma waliin argu teenyu goonaan waan gaarii godhuu baatanis waan gaarii walumaa bareeda irraa dhaabbachuun yoo dhaabbachuu daniitti godhanis walumaan laala. Amma garuu poointii xiyya isaa miti. Gaafa alagaan si faarsitu je maal jechuu arraan tana obboleessi keenya Jawaar Muhammad lubbuun irraa jaalannu ka qabsoo akkasi qabsaawaan sabaa jabaan sun akkamwaani ilma Oromoo wajji waliin galuu dadhabee arramoo wayyaanee fi shaabiyaan walii galee akkamiin waan kana deemuu danda'ee gaafii jettu. Maaliif jennaan isin amma yeroo hedduu beektaa namoonni hedduun afaan Amaaraa ijoolleen teenya taasirra akkanuma laayikii fi sheer qofa malee akkanuma muhabbaa jaalala namaati oriitu tuni afaan Amaaraa kanas hedduu dubbisuu hin dandahanii. Tagisee afaan Oromoo dhugaadha waanuma afaan Oromoo rakkoo afaan Oromoo qofa rakkoo qofatti hima okay akkuma isaan Abiyyi jibban qofaaf wanni inni san post godhaa jiru. Immoo tagama Amaariyaa reefuun tana waan inni Abiyyi dubbise keessaa mee Abiyyi ati aangoo gadhiisi akkasiin garsiifne agartaa inuma gaafaati bulchiturra mallas sirra wayyaa gizee joo xiqqishoo natti ulfaatte injaamu akkasan akkisuun hin jedhamu afaan Amaaraa waan ta'eef namni hedduu dubbisuun beeku. Ammas ijoolleen takka takka butamteeti ijoolleen amma dabballeen haarooyni yookaan arrabsee bulaan haaroonni kun mirqaanee gammadee utaalee akka waan Abiyyiin aangoorra hin jiru kufee jira kutee jira. Abiyyi kutee jira nuun jaani beeytani halee amma tokko laayivii seene Abiyyi kutee Jawaartu kursii jala qabu jira nuun jee jechuudha. Sanuufiu maaliif kan isin kaase Abiyyiin akka nuti yaadne miti. Abiyyiin arraa miti gaafa lola hamaa san keessa tureehu nama hin jilbiifatin nama akka Mangistuu Hayilamaariyaamitti ka'ee hin cahin noo jee lakki amma booda biitti namni isinii dhiisee isinii biraa cahu hin jiru
abadan asumattiin du'ajee nama uniformii kaayyatee lolaaf afaan bahee jechuudha subhaanuma ragaa waliin argaa jiru sanbooda hoo misooma ragattaa namni kun miidhaan inni sabarra geessaa jiru akka nama tokkotti amma laal wanni isaan guutummaan guututti taargee godhaa jiran nama tokko isa jechuudha akka waan namni biraa hundi haajii ta'e noo akkasii miti lakki caasaan isaa gad jirtu rakkoo hamaa qabdi bulchiinsa itti dhiisaan jiran sun gaafiin qabu ammoo namni kun biyya ijaaruu keessatti abjuu qaba waa ijaaruu dandeettii qaba lolallee dandeettii qaba waa hunda dandeettii qaba arra nuti yeroo Stanlin TMH khalee isaas Afwerqi wajji walgahii godhatee fixatee as dhufee Geetaachoo Raddaa gaafa Tigraay Itoophiyaa maali gaafa Tigraay biyya taate arguun fedha wanni jee maali Tigraay gudditti Eritrea wajjin ijaarranna jaan abdii walii galanii deemaa jiran yoo danda'an Itoophiyaa cabsanii akka duritti sani gaafiin isaanii Oromoo keessaa eenyu argannaa nama Oromoo jechuun maal jechuudha Uno akkuma arra Stanlin haasawa obboleessi keenya Jawaar Muhammad barreeffama akkasiillee rawaaneyne mallasillee faarsuun sun sirrii miti ikonomii kana ati bilicii fi kana goota jechuudhaan afaan jarri dhagoon jechuudha isinii galee maali sadarkaa kana obboleessi irratti waanyoon maali come on guys inta wanne kana sirrii miti yaa so haa waan fedhe haa tolchu haa bareechu kabooda dhuf feetu marroo tahe fedhu Jawaar tahe fedhu abbaa fedhe ya haa tolchu jenna sanii achi immoo arra Dabratsiyoon immoo Zamane Kaaseeti immoo Iskandar Naggaati immoo dhiiroo eenyoo chikaachuu deemna amma taraa itti aantu tunis gaafii takka gaafii deebuu qabdu mariin amma gaggeeffamuuf deemaa jirus tokko kanuma akkamitti mootummaa kana tokko taanee jiiksinee hoo maal goona eenyu irra kaayyannaa dhagaafiin jirtu isinii galee soo kanaaf abiyyiin hanga dhufetti dhugaadhaa ashaaxirummaadhaan haxxeedha namichini haga isaa Moosasii keenya jaanii suuraa Moosas irraa tolfatanii wanna irra kaatanii deemanitti faarsanitti ati as garagalchee achi garagalchee itti wanni godhe biyya tanatti dhugaan isinii maal ati pirezidaantii ta'uu feete takka prime minister ta'uu feenaan dhokochuu qabda you have to be hide you have to come dhokottee dhufuu qabda kaameeraa dheessuu qabda akkas jeewwadha biyyi gaaf tokko ani kaameeruman dheessaa gaaf tokko Faransaayin takka Ruwaandatti gaafa Ruwaanda irra turresanii natti dhuftee Faransaayin si baafadhaa jennaan niin aaree niin lolee maaliifi ani nama biyya tana bulchuuf deemaa jiru akkamin naan jetti jeetiin dheessuu ture je kaameera which is good maaliif namni kaameeraa ni dheessa immoo yoo immoo abjuu biyya bulchuu ka qabaattu taate waan jettullee laallachuu waan gaarii amma nuti abjuu qabna hin qabnu biyya bulchuudha abjuu qabna no hin qabnu never so kanaaf akkuma surprise amma dura nu gootan gaafa qabsoo qeeroo gaggeessinu bara 2014 hanga 18 lammaa fi abiyyi as baaftanitti reformii gootan amma hoo eenyu harkaa qabdanii gaafii warra gugatu kanaafillee gaafii jabduudha eenyu harkaa nu qabdan okay abiyyin ta'uu erga jettan abiyyi haa kufu erga jettan eega Zamane Kaaseetii fi Dabratsiyoon immoo Iskandar Naggaati immoo Eertiraa irraa nama nuu qabdan immoo eenyu namni kaa'u deemtan question mee takka barreessa takka barreessa eenyu qabdan sunis gaafii amma dubbiin deemtee erga amma beeytanii lafarratti amma akkasila dabballoonni yookaan arrabsee bulaan asirra dhattaa'u kuni dhufee biyya kutee jira humaa jalan jiru jiru miti gaafa sila lolli akkasi xiixee lolli Tigraayuu darraa gahanii namichi kutin arraanta namichi kalee nooxoonaa irratti akkanatti abiyyi ja'anii simatan san immoo abiyyi lamaa jira dhagaafiin teenyam abiyyi kami isin nutti himaa jirtan sunis gaafii takka haa ta'u ayya abiyyuma kanaa jennu maal lafaa qabdan akka reformii qabdan moo humna jabaa if duubaa qabdan moo mee maal if duubaa qabdan tunis gaafii
خلاف كويشيني خوني قافي جبدو ربي كده it's a big and a strong question إيه أبيجي قافا خافني على قا وجه والتمسينه فانو في وياني وجه والتمسينه ما إني وتشخاي نادا قافين جرت وياني تاتو تا جيتاتشو ردا أبدي إرامورة تسن نمني أكمل أبدته إنسان خناو جوزا به جرخين خناف دوغا جرا بچو سري دا دوغا وجملين أبنو نيجنو خناف سنغالي so جيتاتشو رداتو أبدي إرامورة أرى أماري فانون تلو بكلمة چبتة جرت أكتيفيستي إنساني قوتو إنسان بلالة فتا جرا مالي فوان كاي باري جالتني period دب جرو دمت أكا أما إلى جخيت أكا يادا خيت ها بولچينسي همان جراتو مالي ها قالينسي جرينيا جراتو مالي بينيس نونياتوف أكا نوتي أسدي مخانرة أبي محمد الروية بيسانيف أكا سبت اللي أكا بيت اللي إيسا هركت إبر روية أتليس كارورا قبا أبجو قبا فيجيني قبا وياني وقادي تمي ترب أقره ركو مالي إفيسامو مالي واني جاتشو مالي وانا قرن بين نقرنتي أرى ركون نجرتي يا نجرتي قرو هاتيك أتو هاقودتو واتولچو خيست وحركتكو مسومسا حركتكو وني قررت موتو مام أورمون بلشاجرو خان الرويا إبان إبتي لكمسا تنمالين جرو أوبشن برانكم مي أبي يرى جوهارتو ويا مالين موتانو خمين نمني بيبولچو ديمو وان جدوس إيقتا تدبرتس تولچا وإجارة ديم غافا بيدو فيس درن إجارة ديم أماس هرفتنا ونين جائنا نمني بيبول شو ديم وغيزي هوندا دوب إسا إيقتا ديمو قب بيتنا تيوان إني جولو مرة قولي ساتل باسنا ستي دونالد ترامب ساتو أوباما هاتو ومفداتو كوني سير خنافو جرخين تومبولا لوتوري نتأمل إيجاجرو دعومان واني أما ديما جروخون يو دعوات هاتو تاتي ولمان أرجوتين ياچو وري نشك تانيس أما دعوة أرجوت تيسن تكو تيسني خناف مورا دينا خيسة تيني دينا وجين ألقا وجه ولي قلي توقتاني وان أما أركاك أمنو خان إني فجأفنا يو جتن أراني سني خان أكما خلي ساسن دقيقة تك دقيقة لما دقيقة سدي جراسي نخنا لكي موتومان أبي أحمد خوني غرغلو قبا جواري في دبرتيوني في زمن كاسي في اسكندر نقاد وفني هانبول تيو جتن أكمت ريفورمي خمين استايل خمين أني دبرتيون نبولشاني أجر رجر واني سان نفيدني نجر نمر ميلتن مال نفيد مال تاب نقول nothing زمان كاسة لو قاعدة 4 كيلو باقي ياسينون فرجع اسكندر أني كاي بحري سنرانتو واسمنا كجيتي إسحاق جل هودور رجاجر تنون دي إسحاق جل هودوريت إسحاق إيجيبت جل رجاجر أينو خديسو فرن بيتنا مرمتشو كباين أكا سبتيس أك أورمول أكا بيتيس خسب فائدة سر أرجعشوا تا أورمول خنافو مرمتشو كباي شو نمني خين دورة أبتشو كباي شو إيجا لكو ميليش أبي في رئي سنغاني الراج رئي غافني الراج أبي في تكا نمني لوكا دا ركوني جرا خنا غيرو متنسو سياسة ميتي سو خنافو جرخين جالنس جبنس وانتي نتو ديوتنا جنة إيبته لفته نودو ما جرتي يس نودو ما جرتي duraan waan gaarii daleene jirra amma wal jalaa dhaabbannaa jechuudha. Wanni amma itti deemnu kuni tumsi nuti diinaa wajjin mooraa diinaa keessa dhaabbannee asii harru kun akkuma dubbii leencoon jeessan nu harka tahaa jirti jechuudha. Gaafa alagaan harka sii tumte gaafa alagaan waan keesheer sii goote istaanliifaan gaafa si faarsan wahii jira. Dibbee gama duubaatiin tumaa jirtan takkaa hoo ati immoo afaan wal afaan si kaayuuf dibbee sii tumaa jiran jechuudha. Harka sii tuman. Maalif Oromoon cabsan jechuudha. Garuu amma wanni nama gammachiisu
wanni amma social media kanarratti harkatumu fi dibbeetumus ijoollee hubannoo siyaasaa hin qabne, ijoollee qacalee, ijoollee waan takka hin beekne, ijoollee yoo ati ammaan tan abiyyi kutee jira ittiin dhugaadha abiyyi kutee jira jee asirra dhufee social media irratti abiyyi kutee jira siin jedha. Abiyyiin gaafa maskaram 30 sanii khagaaf sanii kutin arrani kut akkamin nan jetta abbaa kiyya. Bararra namichi economically waa hundaanuu jajjabaatee deemaa jira bar. Sigala. So kanaafuu jara keenya jaalannes jibbines amma yeroo tanatti wanni nu baasus wanni nuti godhuu qabnus malaamariidhaan kaambii alagaa san achuma dhiifne kaambii teenyatti as dacha'u. Akkasanii tokko barreessa namni yaada kannachuu feetan I give you a chance daqiiqaa 3 namoota 5 yookaan nama 6 fin carraa kan yaada dabarfachuu feetan takka barreessa yookaan natti ergadha. I will make you join. All right. Gana qabsoon hin geenye gana amma jalqabnee jira. Warra qabsoon amma jalqabde. Qabsoon amma jalqabde. Yeah. So akkasanii ijoollee teenya tasgabbaawa suuta caha waan yoon beeynes nutti erga maal jedha wanni kun maal jedha meenuu hiikaa nu ja'a yoo waan barbaadan yoo isiniif hiikna rakkoon qabu. Sani alammoo faannoo fi wayyaanee fi shaabiyaa wajji dhaabbannee yeroo tanatti mootummaa amma dhaabbachaa jiru kana mootummaa amma biyya ijaarachaa jiru kana mootummaa akka empire kushiftootti ijaaraa jiru kana mootummaa if bira kutee qay bahar gaafachaa jiru bahara diimaa gaafachaa jiru kana jiisinaa jette wayyaanee fi faannoo fi shaabiyaan. Oromoo yoo mooraa tan keessa dhaabbannee waliin dhagaa itti asarra jettan nutti hima waliin dhagaa itti har'a garuu eenyu lafaanuu qabdan abiyyi kaasu dura. Ya so akkasanii jara keenya akkuma obboleessi keenya Jawaar Mahammad Fayyaa haa ta'u gaafa qalbii qabu san Abiy Ahmadiif waggaa 5 dabalee fi jira akka jeesanii nutillee waggaa 15 Abiyyiif dabalee jira. Waggaa 5 dabalee fi jira jeemee inni nuti immoo 15 dabalee fi jira. Haa bulchu haa ijaaru. Gaafa lafa qabsiise gaafa waa hunda lafa qabsiise san booda namni karaa dimokiraasiitiin karaa biyya wanni godhu aangoo irraa fuudhu san gwaasan carraa kan namaaf jechuu nama. Sani alammoo akkanumatti dirree qullaa alagaa wajji tumsine mootummaa kana garagalchinaa lakki misteekii lamatti hin deebine rakkanne waan daabboo san adda kutannee jiraanneetuma biyyatan akkuma harkaa qabnu oofachuu ture nu baasa malee biyyatan alagaa wajji walii gallee carraan kanninuuf zamane kaasee faadhaaf carraan kannin never. Akkasanii fayyaanataa waan hojii turtaniif hedduun isin galatoonfadha. Kanaafi qabsoon guyyaan silaa sanbannee as deemaa jira hiriirri guddaan marsariitiidhaan gaggeeffamaa jiru. Keessaa dhaabbannaan Oromoon waan gaarii lakkii jettanii itti fufnaanis waan gaarii nutis qophoonee isineen guyyaa dilbataa jechuudha. Yoo Rabbi jedhe achi nu haa ga'u. Kana achi waan qabnu harkaa wallaallee waan qabnee gadhiisnu wallaallee iigoo mataa keenyaa iigoo dhuunfaa keenyaatiif wal facaasuu qabna jettanii warri cahaa jirtan jabaadha. Wal argina jabaadha. Akkas fayyaanataa nagaan naa tura. Thank you.